maal leessa filetu rifeensi gaggeessii fuudhataa achi qalqee taa'ee amma immoo dhaqee qeetan osoo inni kubbaa qabatee akkatti eegaa yaa rabbi rifeensa godhatu. Mini wala. Oh my God. Nama yeroo dheeraa miidiyaadhaan hawwaa ture haala kanaan biyya Arga, eessatti argamaa? Ifnaan albaala kaampaanii jirta akkam fayyaadhaaf? Oh my God. Isa immoo isa kanaaf immoo dhugaa waan yeroo baay'ee yaadaa jiru tokko jechuudha. Guyyaa kam si waamee tumaanii. Namatti nu xaqqase haadhamee dirqama qas bichatti naaf sibira bichatti naaf ejibbaan rifeensa kiyyaa. Oh my God. Laal ani immoo sapiraasii godha jedhee waa'ee yaadee jiruuf jechuudha. Kanaaf immoo amma ooliif naaniif tiriitimeetti finaansii kenna. Hin argitaa? Kunoo. Kana guyyaa tokko fayyadamte akkatti fayyadamtu sitti hima achi qabnee gara uummataa. Ummata laalame ummata fiqiri dhugaa rabbi laalame. Kunoo kan fuulaas kan maadaas kan bu'uun. Isa ijibbaatatti gaama. Kireemii chaayinaa bituu dhiibnee amma gara abashaatti deebineerra. Kun ittiin warra fuula dibatan jedhanii dhugaa rabbi galatoomee. Kullaa akkamitti yeroo hundaa sirna dhufeetan. Kennaa ta'e. Naaf jiraadhu dhugaa rabbi naaf jiraadhu. Toora saamunaa fuula dhiqatanii naaf jiraadhu galatoomee dhugaa rabbi. Kan hunda itti fayyadamtee fuulaan bareeddee rifeensa uumamaatiin fashettee. Ani immoo yoo rifeensi keenyaa guddattee dhuguma xiqqeeshuma si gurra kanarra na darbe. Ufeet as keessa jedhee ammas viidiyoo si hojjedhee uummata addunyaatti fideetis dhugaa rabbi. Argitan guys. Waadaan galaa. Waadaa olii gallee jirra. Viidiyoo kana immoo sheeshee godhaati. Shillimaata qabas. Shillimaata qabas. Sheeshee godhaa wal biraan gaa. Shillimaata qabas. Galatoo. Sapiraas kun waan deemu maal akka ta'e isti ወደዚህ ቀርጽ sapiraas kun immoo har'a immoo mana qoricha ዶክተር ፍናን የዶክተር ፍናን መድኃኒት ኦኬ ቤት ትዕግስት እየመጣች ነች ኦኬ ስለዚህ እሷ አታጥም ይሄን ነገር ለሷ እንደምሰጥ አታጥም ትዕግስቲፍ ኦይል ፌንስ ጉዲሱ ፊ አክሱሙ ደዋፍ ወልቁሌስ ከናፊ ጅራ ዶፋ ቤቶ TGA baganaga ufte welcome akam naga fayyada akam tete ufte shopping duga mal qocha doctor fina inna nam dube araban nattine abasha ume araban nattu heddu namatti sana duga dubbachuudhaaf anillee immoo surprise godha jedhee yaadeetini kanaaf kun akkoo beekamu ooliif naaniif tikmenti kan rifeensa kan keekara kana kasatti achitti hafe kan akka dheeressu abdiin qaba du'aayetti godheen si kenna laala dhugaa kanachi bira jiru as bira akkasii fide ittiin bashannantu kun sitti kan rifeensaati inni kun immoo kan maadaatiif kan bukuu nama balleessu fuula nama normaal fileetta kan fuula namaa qulqulleessu ishi kanaaf amma kiis keessi kaayaa kanaaf asuma galatoomii bisa dhugaa rabbii naaf galatoomii doktor dhugaa rabbii doktora dhugaatiin nama hedduutu ragaa ba'a araba mulu tufa dhugaa rabbii badaam itti dasnama ja'a araba natti bash baay'ee doktor dhugaa ani dhuguma rifeensi kee kun naaf guddatee ani ufeen asitti dasilatii galfadha jabanaa qindii dhaabata cabsa dhugaa rifeensi koo bishaan naa dhaabee bishaan mura baay'ee dhuguu jabanaa kana cabsa. Kanaafuu jennaaniin kun sheer godhaati. Okay sheer godhaati waliin gaati. Saanii irraan bitinaadha. Mana keenya foloo godhaa. Inni irraan bitinaa mana kana foloo godhaa kootaasi. Bitadhaa basharra. Jiraarra. Doktarri fataa jechaa jira alarra jira. Rabbi jee. Ogaa. Akkanummaa tokko naa. Namni nama jaallatu kun akkanatti nama kunuunfata. Reefun bakka xuruu dhaabbadhee jiru. Ganaa dabbaas jedhu waan feete abshir siif jira. Laalte xiqqeessaa dibadhu. Lubbumaa akka yaadee Yesuusin gooftaa Yesuus. Koppiliin godhaa mee fooloo godhaa isas jaarsa kee fooloo naa godhaa. Mee fooloo nu godhaa. Jaarsa fooloo godhaa mee Oromoo. Ati doo fooloo guddifatte deemit. Taa'ii laata lubbu. Ani onneeti yakalee sii kenneemi eessade. Lubbu reenjii ayi. Argeen bar holleetu eegale. Mee fooloo godhaa hundaafuu gaa'is sadara rabbi. Akkan jaa'u.
ijoollee Oromoo maakatni yaalattu garuu dhugaa rabbii. Har'a bakkatti isin hanga makkisatti har'a hin gammadan. Maakatti gammadan garuu warra viidiyoo irra geessa irratti. Maakatti gammadan dhugaa rabbii jarri maakatti gammade joo. Lubbu. Tokkonuu dabar. Hin jabaata bar. Eegan sirriitti dibi sirriitti. Gooftaa machaa. Oh, mangistii ko. Lubbuu ko waan ofii ko. Welcome. Kootu seenee. Boru ganama akkamitti akkaati bareeddu. Mee dhugaa Yesuus jee. Dhugaa waaqaan fuula keerra ka jiru kun hundu sirra qulqullaa. Akkata rafaayam. Amma inni qatta malee sa'aatii tokko fooyi booddee. Achiin booda. Saamunicha kana sii kenneeraami. Kami? Laman qaba bar. Isaan mul'ichi gootee dhiqatta ofirraa. Ijoo ajajadhaa dhugaa rabbii wanti kun gaariidha. Ijoo baay'ee sirra bareeda. Fuula keessanirraa maadaatiif inni isa qabdi. Duraanuu garan bade. Lubboon arsiyaati. Ijoollee arsiiti. Ijoollee maal lubbu kaleessatti inni kalee wal qorataan oolle. Irra deebi'eetti manni kun haala qabeetti. Ijoo arsii afaan bu'ee amma immoo. Kanas wala shawaa wala qirincaafi baay'ee masalaam ko tijirraa. Arsiin wantoota baay'ee irratti jajjaboodhaaf. Lubbu dhugaa rabbii. Rifeensi bareeda dhugaa kan rifeensaa mirxinoo baxaam. Bitaddaa dhugaa rabbii. Dibatteerta. Haala dibanni bar. Amma ni gadde. Waaw. Hedduu tokko namatti tola. Jijjiirama isaa torbee lama qofatti ofirratti argite. Naa jiraa dhubuchee ko. Akkasiin jedha. Kana jettu sa'aan tokko. I love you Arsiyyaa mixtokko I love you Arsiyyaa na barreessa hundi keessan. I love you Arsii jibilaachuu xaafu isti ande I love you Xaafu. Sittiin faatas jala yoo Wow bilaachuu xaafu I love you Jawar Muhammad Zar bilaachuu xaafu kalaas tafashina min okay. Ijoollee Arsii na deeggaraam. Xiqqoo manda koota. Lubbu qoy. Ijoollee shawaa na deeggaruu diddee I love you ijoollee Arsii. Ijoolleen Arsii amma na sagalee naa ta'a hundi keessanuu. Jaarsa koo kana munarraa furan. Hin ga'u lubbu. Abshir. Ani nama yeroon irraa